Kam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Mitikuu Imaanaa Oofishaalii nagaa jirtu. Egaa nagaa kottaan suudhaan har'a waa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeera. Namoota hin yaadu sammuun isaanii dhukkuba hin qabu jedhuuf warra dhukkuba qabaniif hin beeku. Warra dhukkuba qabaniif dhimma isaaniiti. Garuu hin yaadu dhalootaaf bu'aa buusu namoota jiraniif yaada gabaabduu tokko qabadheera waan daqiiqaa xiqqoo. Innis biyyi keenya dur safuu qabaa, aadaa qabaa, duudhaa qabaa, seenaa qabaa, ol kabajaa, ol sodaataa. Namni hangafaaf quxisuu jedhaa yookaas hoboof coora isa jedhan karaan jiraata. Kiristaanni akka kiristaanaatti, musliimni akka musliimaatti, waaqeffataan akka waaqeffataatti. Amma garuu kun hunduu hafeera. Kun hundumtuu badeera. Dhaloonni kabajaas dhiiseeraa. Safuus balleesseera, aadaas balleesseera. Mootummaan keenyas egaa waan jennu hin qabnu waan hundumaa balleesseera. Eessatti balleesse yoo jettanii fakkeenyaaf gidduun kun gidduu maraattonni biyya Itoophiyaatti naanna'anii dhufaniiru. Biyyoota Afrikaa hundumaarra maraattota warra wayyaa ciccitaa uffatan, warra saala dubartii fakkaatan, dhiira ta'anii wanda biitii uffatan, hojiin isaan hojjetan kan gurratti hin tolle, kan hin bareenne dachaa isa fidee mootummaan keenya biyya galcheera. Hafuurri kun immoo hafuura seexanaati malee hafuura nagaa miti. Dhaloonni waan irraa baru yoo jiraate maraatee akka isaanii gadi ba'ee waan maraatummaa hojjechuudha. Beekamtii beekumsa malee yookaas immoo albuuda dhaloota jireenyaaf itti fayyadamu dhiisanii waan dhaloonni bor balleessuuf hojjetu kan hojjetan jechuudha biyya keenya keessatti. Gidduun kun gidduu akkasiiti. Egaan biyya beekaan keessatti kabajaa hin qabne silaa dookteriin piroofeesarri kan irraa baratamu, kan dhaloota qabu, saayinsistii kan dhaloota barsiisu, kan affeeramu. Har'a garuu tiiktookeroota dhalootaaf miti ofii isaaniif iyyuu uumaa tokko beekuu hin dandeenye kan nutti yaasaniitu biyya keenya goolu. Kun immoo biyya keenyaaf rakkoo, biyya keenyaaf ba'aa, biyya keenyaaf biyya akkasiiti jechuudha. Egaan gabaabamatti maal jedheen haasaa koo goola ba'a. Maal ta'a saayinsistiin bor biyya keenya keessaa ba'u? Saayinsistii yoo fiddani maal ta'a dookteerota biyyi keenya qabdu kaleessa chaalenjii kan dabarsan dhalootatti waa himuudhaaf kan ayyeegaa baay'ee dubbataniif galaa hin ta'u. Har'aaf ishee kana waan dubbadhe gaarii taadha yaada. Egaa gara fuulduraatti namoonni baratan miidiyaa kanarratti dhiibbaa uumuu kan dandeessan. Kan sadeen gadda kan isin beekne. Isin gadi ba'aa dhaloota waa barsiisaa. Maaliif dhaloonni badeera? Dhugaa manca'eera dhaloonni. Safuun badeera, aadaan badeera. Amma jeeshan jaabooddee agartu dhaloonni waan inni ta'u qullaa gadi yaa jechuudha. Maaliif iyyamamaadha waan ta'eef biyya biraatu yoo affeeranii fidu waan ta'eef dhaloonni waan akkasii shaakulu. Kun maalidha beektuu yoo teessan ilaalta jettu ta'e namni bor mirga isaa akka hin falman akka barbaade akka ta'u akka barbaade akka jiraatu hafuura seexanaa sanatu dhoksaatti galaa jira biyya keenya. Dhugaa isa dhugaan isin hin jira. Galees kanatu bor akka namni afaan baase waan dubbanneef gadi yaa'aa jechuudha. Isa kanaaf Waaqayyoon waa gargaaru. Warri sammuun keessan nagaa, namoota baratan, namoota buleeyyii, namoota yoo waa dubbatan miidiyaa kanarratti dhiibbaa uumuu danda'an dhaggeeffadha. Irraa baradha. Namoota bor biyya jijjiiru jettanirraa taa baradha. Malee akka amma deemaa jirutti egereen dhaloota biyya kanaa nama yaaddessa. Tokko akka hin abboomamne, lammaffaa mirga isaa bor akka hin falmanne, rakkoo biyyatti dhufuuf itti gaafatamummaa akka hin qabne bal'isaa deema. Yaaddaniittu amma miidiyaa kanarraa dhalli namaa miidiyaa kanatti ofan ajjeesan malee of achiisaa jira waan ta'eef. Seexanni akka kanatti dhaloota mancaasaa jira. Kun konfiidensiidha. Konfiidensii seexanichaati jechuudha. Bakka cimaadhaati. Godhi.
hojjedhu jettee akkuma tiktookeroonni kun fooloowersii guddaa qabu. Waan bebbeekamaa qabu. Waan barbaadan hojjetus biyyoota garaa garaa deeman. Kaadhimamtoota seexanaati. Dhugaan isinitti himaan. Isuma dhugaan isinitti himaan. Kaadhimamtoota seexanaati. Baay'een immoo achuma keessaa qaxalee kan ta'an immoo jiru. Fooloowersii gurguddaa qabaatan immoo dhaloota kan barsiisan. Waan dhaloota barsiisu kan hojjetan. Safuuf aadaa kan barsiisan jiru. Garuu warri yaa'anii dhufan kun waan nu barsiisan tokko hin qaban. Tokko nama tokko waan hanqee irraa barumsa baradhu hin qaban. Kanaaf dhaloota keenya oolfannu, dhaloota keenya ta'a dubbannu, abarsiifannu, amma dandeenyu dhalootatti gadi baanee dubbannu. Dhaloota jabaachuu qabu. Haa jabeeffannu, dhaloota badhaadhummaa deeffannu. Mitikkuu Imaanaa Officially subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa galatooma.